Abdiin gataan jedhama. Hojii gaggeessaa olaanaa fi Anisteetistii Yookooti. Yookoon kan hundeeffame waggoota 3 darban kana keessatti. Egaa namoonni baay'een Yookoo maaltu adda godhaa jettanii kan nu gaafattanii fi dhaabbata fayyaa tokko kan adda godhu inni guddaan tajaajila fayyaa qulqullina qabu kennuudha. Tajaajila fayyaa qulqullina qabu gaafa jennu egaa WHO yookaan dhaabbanni fayyaa addunyaa waa'ee tajaajila fayyaa qulqullina qabu bifa sadiin kaa'a. Inni jalqabaa effective kan ittiin jennu. Effective jechuun waan yaadame yookaan immoo tajaajila fayyaa namni sun barbaadee dhufe. Fakkeenyaaf gara Yookoo kan dhufan daa'ima fidanii dhufan yoo ta'e, daa'imni tokko dhiigaa jira yoo ta'e, dhiiga sana dhaabanii fayyisuu danda'u yookaan harmeen tokko da'uu yoo dhufte deessisuu. Kun immoo scientifically karaa proved ta'een ta'uu qabaa jedha dhaabbanni fayyaa addunyaa. Inni lammaffaan safe yookaan immoo miidhaa kan hin finne, tajaajila fayyaa miidhaa hin finne ta'uutu irra jira. Inni sadaffaan immoo patient centered ta'uutu irra jira yookaan immoo namni akka adda adda ta'ee tajaajila fayyaa adda adda ta'e barbaada. Akkasumas immoo fedhiin namaa adda adda jechuudha. Isaan kana sadan walitti qabneeti kan tajaajila fayyaa laannu. Egaa effective isa jedhu irratti Yookoon akkamitti effective ta'ee yookaan immoo Yookoo effective gochuudhaaf wantoonni nuti hojjenne garaagaraa jiru. Namni yaala fayyaa barbaadee dhufe tokko for the intended healthcare seek yookaan namni sun waa'ee inni barbaadee dhufe yookaan immoo tajaajila fayyaa isa barbaachisu karaa scientific ta'een raawwachuudhaaf inni guddaa fi inni irratti hojjenne namoota yookaan ogeessota fayyaa ga'umsa qaban qabaachuudha jechuudha. So scientifically prove godhanii karaa saayinsii fayyaa waan isaanirraa eegamu baratanii kanas gahan yoo harmoolii ta'e deessisuu yoo ta'e individualize godhanii deessisuu kan danda'an jechuudha. Inni kan biraan ogeessota fayyaa karaa garaagaraa yookaan narsoota laabiraatoorii teekinooloojistoota riisepshinii irra namoota hojjetan ogeessota fayyaa effective tajaajila fayyaa effective ta'e laatan walitti gurmeessinee qabna jechuudha. Ispeeshaalistoota sab ispeeshaalistoota keenyas yoo ilaaltan kan ogummaadhaan iddoo gurguddaa ga'an, barumsaan iddoo gurguddaa ga'anii fi akkasumas immoo muuxannoo adda addaa qaban walitti qabnee jirra jechuudha. Inni lammaffaan egaa safe care yookaan immoo tajaajila fayyaa miidhaa hin finne kan jedhamu jechuudha. Tajaajila fayyaa gaafa laannu miidhaa garaagaraa yookaan miidhaa bukkee side effect kan jennu ni jiraata. Garuu side effect baay'ee minimized ta'e namni tokko parastamoolii tokko gaafa fudhatu miidhaa bukkee parastamooliin fiduu dandeessu ni jirti jechuudha. Miidhaa bukkee parastamooliin fiduu dandeessu sana wajjin wal bukkee qabne scientifically prove goone namni sun safely akka inni kenniinsa tajaajila fayyaa fudhatu goona jechuudha. Egaa kenniinsa tajaajila fayyaa safe ta'e laachuudhaaf akkuma isinii kaasee ogeessonni fayyaa ogummaa fi barumsa ga'aa qaban jiraachuudha. Inni lammaffaa naannoo yookaan environmentii keessatti hojjennu namoonni akka hin miidhamne kan godhudha jechuudha. Fakkeenyaaf hospitaala keenya keessa yoo ilaaltan haalli hospitaalli keenya itti jiru, haalli taa'umsi isaa, lafti ijoolleen taphatanii qulqullinni isaa, karaarraa maqee jiraachuun isaa, gibbiin isaa, akkasumas immoo kutaan keessa ciisan
infekshinii namatti kan hin finne akka ta'ee fi ilaaluu dandeessu picture kanarraa haala ilaaltan kanaanii mooraan keenya baay'ee mijataadha jechuudha. Seefiidha. Seef health care dha jechuudha fi iddoo mijate filannee achitti establish goonee jirra jechuudha. Inni kan biraan egaa meeshaalee itti fayyadamu. Meeshaaleen itti fayyadamu meeshaa ammayyaawaa akkasumas immoo meeshaalee seeftiin isaanii eegame yookaan kutaa opereeshinii fudhatanii kan kutaa laaboraatoorii fudhatanii akkasumas immoo ultrasound maashinoota keenya yoo fudhatanii kan kutaa da'umsaa yoo fudhatanii meeshaaleen nuti itti fayyadamnu meeshaalee seefii ta'anidha jechuudha. Inni kan biraan egaa qorichoota nuti itti fayyadamnu akkasumas immoo meeshaalee dhumatoo nuti itti fayyadamnudha. Isaanis seeftii keessatti yookaan immoo tajaajila fayyaa miidhaa hin finne keessatti iddoo guddaa ni qabaatu jechuudha. Patient centered yookaan immoo inni sadaffaa fi inni dhumaa patient centered care yookaan individualize gochuu keerii keenya individualize goona. Namni tokko gaafa dhufu namni sun maal barbaada keerii akkamii barbaada kan jedhu ilaallee individualize goone ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko psychological treatment addaa barbaada yoo ta'e isaaf approach kan godhan qopheessinee jirra. Isaaniif ilaallaa jechuudha. Namni tokko dhufee ani ogeessa dubartoota qofaan yaalama yoo jedhee ogeessota dubartoota qofaan akka inni yaalamuu fi haala mijeessuu ni dandeenya. Akkasumas immoo tiimii sanas qabna jechuudha. Kana qofaa miti qoricha gaafa laannu choiziin jira. Choizii sana patientii sana mari'achiisuudha. Humnaan itoo hin taane kana gochuu qabdaa qofaraan itoo hin taane dhukkubsattoota keenya wajjin maamiloota keenya wajjin mari'annee kan goonu patient centered care goona jechuudha. Egaa yookoon akka yookootti wanti adda isa godhu dhaabbanni fayyaa addunyaa kan inni kaa'ee tajaajila fayyaa qulqullina qabu gaafa jennu kanneen sadan sila tuqnee galmaan ga'uu qaba yookaan immoo implement gochuu qaba. Isaaniin immoo nuti akka dhaabbataatti gaafuma hundoofne kaanee galmaan geenyee jirra jechuudha. Egaa yookoon yeroo muraasa kana keessatti opereeshinii baay'ee hojjennee jirra. Opereeshinii gadameessaa fulfaa, opereeshinii da'umsaa baay'ee hojjennee jirra. Karaa seef ta'een side effectiin yookaan immoo miidhaan bukkeessaa baay'ee hir'ataa gara ta'eeni maamiltoonni keenyas karaa ittiin nu galateeffachuu danda'aniin hojjennee galmaan geenyeerra. Gara yoo dhuftan health care yookaan immoo tajaajila fayyaa qulqullina qabu argachuu dandeessu. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Fayyaa ta'aa.